kan barbaadu dhimma hojii irratti jechuudha. Dhimma hojii irratti dubbachuu kan barbaadee fi galgala nam tokkotu koomentiidhaan na arrabse. Koomentiin na arrabse garuu koomentii namicha sanaaf deebisuu barbaadee osoo hin taane hojiin nama kabachiisaa, nama bohaarsaa, nama jiraachisaa jechuudha. Hojiin nama boonsaa malee ani simmintoo isitti dhagaa leektoon baadhee jechuudha. Ani hojii kotti naan boona jechuudha. Asiin qaanan godha, asiin makanaan godha, asiin attendaansiidha, asiin immoo drawingidha jechuudha. Namni nama waa'ee hojiidha. Maqaan ani hojiitti hojjedhu waamee simmintoo bukeessi waan jedhee kaase jechuudha. Koomentii yeroo godhu simmintoo bukeessuudha jechuudha. Callisanii simmintoon kan bukaa'u. Reeshoo simmintoon tokko concrete reeshoo, mortar reeshoo, plastering reeshoo. Namichi kun nama addaan baasee hin deemnetu nama akkas jedha jechuudha. Ani namicha kanaaf deebisuu barbaadee sun taane hojiin hammam akkana kabachiisu, hammam hammam jiraachisu. Hojiin murteessaadha jechuudha. Jireenya dhala namaatiif jechuudha. Namoonni hojii simmintoo ta'e, hojii maalii ta'e jechuudha. Shitreetis qulqulleessitee maalis jette dhalli namaa jechuudha. Hojjetee jiraachuu turre jechuudha. Hannatti ani immoo hojii kootti hin qaana'u jechuudha. Hojii kootti yoo hin qaana'u hojiin na kabachiisa. Boodadhaa kaasee, faaroodhaa kaasee, dhagaa hojjechuudha. Hojii muka rukutuudha. Sibiila hidhuu irraa kaasee jechuudha. Hojii ittiin hojjetu ittiin boona malee ittiin leeyyee itti qaana'ee hin beeku jechuudha gaaf tokko. Ammallee sadarkaa guddinaa kan ta'u sadarkaa waaqayyo ol nu qabee sadarkaa ol jedhu birris maalliqis furdaan nu kaffalame namoonnis yaada gaashan nu qabatanii hojii hojjenna. Kanaaf namicha kanatti jechuudha daqiiqaa lama kolfuun barbaada jechuudha. Namni hojii hin beekne hojii namaatiin nama qeeqa jechuudha. Nama qeequun illee beekumsa barbaada. Nama qeequun mataan isaa beekumsa barbaada jechuudha. Ani bakka hojjetuttis waan an dubbadhu irrattis waan an godhu irrattis kabajamee kabajan jechuudha. Kabajaan hin gala malee dhimma simmintoo bukeessii jaallamanii midhaan nama qeequun illee beekumsa barbaada. Oduu odeessuuf illee jechuudha beekumsa barbaada. Nuyi immoo waan hojjennu irratti waan goonu irratti dittee itti yaadne itti herreegne immoo konfidensiidhaan jechuudha. Amantummaadhaan hojjenna jechuudha hojii keenya. Hojii keenya kan hojjennu amantummaadhaan jechuudha. Kanaaf namoota akkas dadhabaa ta'an otoo comment like share otoo namaa gochuunis ta'e otoo illee namaaf dhaggeeffachuunis ta'u baay'isa jechuudha. Ijoollee keenya garuu wanti jedhes ta'e jajjabaadhaan ta'an yaadaan dhiyeessu barumsa tokko namaa kennuu danda'a. Yaadni sinirraa dhufullee barumsa naaf kennuu danda'a jedhee itti yaadeen malee yuutuubii irratti waan poostii waan tokko maallaqa wayii itti argadde osoo hin taane yaaduma jechuudha itti bohaaruufidha. Hojiin nama boonsaa, hojiin artiidha. Artiin jechuun sirbuu, walaluu, deemmoo diraamaa hojjechuu otoo hin taane miti. Hojiin artiidha mataan isaa hojiin yoo jennu laaluu dandeessanii hojii qarsii kana kunoo. Hojii kun akkamitti akkam hojjetamu namichi amma hojii simmintoo namni jedhee koomentii godhu kun akkamitti parsantiin meeqadhaan hojjetame hin beeku. Reessoon isaa maayini asirratti raadiyeesiin isaa artiin akkamitti raadiyeesiin isaa akkamitti godha. Raadiyeesii artii kanaaf hin natti agarsiise waa'ima simmintoo odeessoo taane jedhee otoo gaafadhe nama kana deebisuu hin dandeenyetu akkas nama qeeqachuudha. Nama qeequuf illee beekumsi hin barbaachisa. Calmadanii malkaa miti jechuudha. Walitti dubbii akkas walitti ammasaasaluun ijoolleen keenya garuu bakka jirtanitti ammallee kan jechuu barbaadu hojii keessatti cimaa jajjabaadha. Waan hojjettan irratti konfidensii jechuudha. Waan hojjettan irratti beekumsi tacamaarii beekumsa dabalachuu beekumsa adda waan hojjettan irratti dabalachuu. Fakkeenyaaf yuutuubii kana kan inni hojjetu beekumsa adda dabalatadhee malee waa biraa miti. Kanaaf bakka jirtanitti nagaan turaa kana dubbachuun barbaadu yeroo biraa immoo waan biraa qabatee isin yaadda.